የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuune akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u alaamaan sa'aa namni jaarsa jaartii shookaa cilfaa biraddistiin hundumtuu nagaadhaa miti isin jirtu fayyaadha egaa akkami qophii idarraa haftanii bagarraa haftanii warri somtanis kasinii dhaga waan isiniif haa ta'u warri immoo kiristaanota ammoo ganaadhanii qabne sooma keenyas waaqayyoon nagaa nu eegsisee nagaan kan gammachuu kan biyya keenya araara itti argattu nuuf haa ta'u har'a video asirra isinii kaa'utana video kana irratti qoodubachuu fedhe bantani video kana maal irraa dubbachuu fedhe mucaan bilbila kana qabu jechuudha bilbila kana guddaan qabu Nokia waraabbata Nokia CD qabdu sanatti fakkaatti Nokia kanaan video waraabbata kanatti namoonni baay'een video sana duet godhanii irraa kolfan jechaadha akka qosati fayyadamanii mee laala nama keenya ani garuu video sun baay'ee tokko laphee koo na cabse maal laphee koo na cabse beektan osoo qabaate mucaan kun dhabatu isa akkas godhee guyyaa ayyaana iiditiin akkuma warra kaawwanii suufan uffanne yookiin tooba adii uffateen dhufne iidii irratti soorre maqabu miiccatee kanuma qabu miiccatee bilbilas ta'u ishee farka qabuun video ayyaana waraabbachaa oolee garaana nyaatee bakka sanitti beektan maaliifi namoonni addunyaa kanarraa isa qabeenya qabu isa suufa adii uffatee isa toobatti naqee harka ta'e bilbila iPhone qabatee zannaxaa ayyaana dhufusan isa san jaalattan garuu inni suuf fudhataman qabu laala waan maal jedhe beektanii ati yoo uffata qabaatte uffata lamoo qabaatte isa hin qabne kenni jedhe yoo mobaayila qabaatte isa mobaayila hin qabne waan makkamu waan qabdurraa yoo lama qabaatte tokko namaa kenni yoo tokko qabaatte illee biddeen tokko qabaatte biddeen gimmaasha isa hin qabne isa waan nyaatee bulu hin qabne kenni jedha namoonni keenya garuu isa mobaayilii iPhone qabu akkatti jala akkana jala ta'an isa akkana miskiina kana garuu akka qosatitti itti ilaaltanii akka bakka namni isin malee na biyya lafaa kanarra hin jirre habtaamin isin malee akka tuffii yookiin gadaantummaatitti isa fudhattanii mucaa kana ilaaltan jechaadha garuu warri mobaayilii 2 3 4 qabu hin jira uffata mucaan kun uffatu mee ilaala garuu odoo qabaate uffatuma kana qayyarata odoo qabaate daalachaa hin dhufu akkuma keessatti zannaxee uffata adii ayyaana san uffate guyyaa ayyaanichaa uffatee dhufa garuu kolfuun duratti waa hundi wanni itti kolfanii fi wanni itti kolfini waa baay'eetu jira adda baasnee ilaaluu qabna astawaaluu qabna yaada sammuuti kana waaqayyoon kan nu kennee fi akka itti yaannuufi malee akka akkuma argine ittiin nama miinuufi miti angaruu mucaa kanatti kolfilkaan keenya kuni wanna arrabni dhalchuu kormi yaabeen dhalchuu jedha Oromoon argitanii kana jechuun maali wanna har'a arraba keenyaan har'a dubbannee kolfinee qoosnee har'a afaan keenyaan ofitti finnu kormi dhalcheen fidu ofitti finna ofitti dhashine jecha tokko waaqanis walitti buuna ishii warra itti kolfitan kun warroonni diaspora biyyoota gurguddan jirtan mucaa sanaa gatti kolfitanii barbaadanii ta'u waa tokko mobaayila birri 300 birri biyya akka biyyoota arabaatti birri 300 mobaayilii Infinix bituu fi dandeessanii birri Itoophiyaattis hotiyaas birri 18 birri 18 sana yoo guruupii mayitu ijaartanii gurbaa kana mobaayila tokko bittanii waaqarraa argattu waaqarraa argattu uffatuma suufa namni uffatu kanallee dadhabdan tooba birri 50 60 bittanii erguu fi dandeessan biyya arabaatirra inna kana gochuu odoo dandeenyu akka qoosaa akka nuti habtaami taane inni bichaan rakkataa ta'e akka nu hundi mobaayilii barin qabnu gisee biyya jiru Nokia kanaan agarri nuti biyya kana dhufnee bitanne biyyoormaa deemnee hojjennee bitanne innis tarii gurguddatee hojjetatee gudunfatee bakka guddaa gahee bitatuu danda'a garuu qabeenya nama madaalina biyya lafaa kanarratti wanni isin ittiin nama madaaluu hin qabne keessa tokko yoo jiraate qabeenyi ni argamas ni dhabamas ni lufas ni dhufas biyya lafaa kanarraa kan hin darbine waan ati hojjettee darbite dhagaarummaan ati hojjettee seenan kee hin darbu yoomuyyuu barraa'een lafa sii ta'a dhaloota birattis waaqa birattis
Kanaafuu nuti namoota tokko uffataan yookiin qabeenya madaaluun qabnu mucaa kana aga itti kolfitassan angaruu amila isaati gaarii miti ama viidiyoo san kolfisin duetu nama biraatis waraabee isa gadhiise inni garuu viidiyoo nookiin ofiitiin viidiyoo ayyaana isa waraabbachaa jira irratti qabatee kaameeraa maaliif akka qoosatitti qoosnaree nuti mee isin viidiyocha ilaaltanii mee maal nama kofalchiisa waraabanii duet tiktok irratti warri baale kaameeraan gadhiisanitti kolfaan maaltu nama kofalchiisa rakkateeti namni kun dhabatu isa godhe osoo qabaate innis iPhone bitachuu fedha ultraa bitachuu fedha Samsung bitachuu barbaada dhabe hundumaa waan humnaatti Nokia masaniituun hello jedhee maatii ofii sagalee ofii dhageeffachuu fira ofii sagalee ofii dhageessifachuu eega qabaate saga fayyaa qaba garuu dhaloota Itoophiyaa kana bicha taazabee isin dhiisuu dide. Duratti amma namni yoo kufee jedhee as dhoqqee keessatti gizee ganna mucucaatee yoo kufee namni kaata warsi qaba. Amma hunduu keessatti kaata malee odoo duute achitti namni reeffa kee ol qabu hin jiru. Hunduu kaameeraa sitti qabata. Maal inni kun aadaa fokkisaan? Maal irraa argattume? Fakkeessa uummata Itoophiyaa kana rabbi. Fakkeessitanii hin bulinaa. Qabeenya har'a isin qabdan mucaan kun hin qabuufi malee soo qabaatannis isin hin qixuma waan qaama guutuu waaqayyo meelaala kan waaqayyo kenneef ittiin hir'ifne ija sijima kee fakkaatu gurras funyaan afaan waan qeensa quba waan hunda guute kenneef waa'ee simaa wal fakkeesse wanni immoo qabeenya isa dhoowwateef gaarummaadhaaf tarii mucaa kana namiyyee sooressa bir isa kaa'ee sooressa san ittiin qoruudhaaf uume waaqayyo biyya lafaa tanarratti kanaafuu nuti amma namni kun maaf akkana ta'e jechuu osoo hin taanetti namni kun maaliif bilbila Nokiyaadhaan kaameeraa waraabaa maaliif uffata akkasii uffatee dhufee osoo hin taanetti maal rakkate jedha rakkoo nama sanii baruudhaaf yookiin nama san deeggaruudhaaf saappoortii gochuudhaaf yaada malee nama sanitti nama rakkataa tokkotti kaameeraa qabdanii tiktok irratti qoosaaf itti fidachuun faayidaa fi waan ittiin qoostan baay'eetu jira qoosa mataa keessanii uummadha hojjedha nama rakkatan hin qoosinaa. Rakkataa meeqatu jira akka isaa miti bilbila Nokiyaa miti bilbilumti harkumaan akkana bilbila xuquunuyyuu kan dharraatti ta'e meeqatu jira so akkana godhina nama baddalina namatti qoosina bakki itti qoosaniif bakki itti qoosamnetu jira viidiyoon qoosaaf hojjetamu hin jira garuu viidiyoo akka kanaa lapheena cabsee maaliif lapheena cabsee ndi rakkoo nama kana sobeen achi ilaalle nama kana nama arga gaafatan jiru nama arga ilaalan jiruun gaafatanii jedhan ishi nama kana jireenya isaa maal gochuu gaafachuuf cinqamta sila argaayyuu rakkoo isaa hin beektan achi ilaaltan arga isaatirraayyuu waan rakkatee mul'ata namni kun nuti garuu akka qoosatti itti fayyadamaa jirra nuti garuu akka itti tuffiititti yookiin inni nu gadi ta'ee wayititti itti fayyadamaa jirra ta'uun qabu akkisu akki kun sirrii miti waaqa walitti nu buusa kanaafuu nama tokko uffataan hin madaalinaa qabeenyaan hin madaalinaa qabeenyi fixeessa innis tarii boru taree fi sooromee isinuma fakkaata isin caalayyuu argamuu danda'a angaruu viidiyoo akkanaa nan kolfisiisu waan kolfaa irratti hidhanii sorrii jettanitti qoostan indee nama kolfisiisa kun dhiiroo ana garuu na dabbare wanti akkasii kun na dabbare kanaafuu viidiyoo akkasii kanarratti qoosu sirrii miti nama kan rakkoo isaan beektanii dhabaatu isa godhe mee uffata uffatee qufa akkuma keessa uffata adii bitachuu akkuma keessa shimaama bitachuu akkuma keessa moobaayila chaatii bitachuu wallaalle qabeenya ka humna dhabe indee jireenya harkaa gara afaaniiti Itoophiyaa jiruu sanuu jiraachuun waan guddaadha isin garuu akka qoosa fudhatanii sirrii mee maal nama kofalchiisa godhe uummata faara wajjin jiraanna kana wajjin lakkaawwamneeti uummata miliyoona 70 jennee of maqaa dhahan kanuma siniin jedha dhugaa waan kolfitanii fi waan itti kolfuu qabnuu fi waan itti kolfuu hin qabne adda baafannee beekuu qabna nama uffataan hin madaalina nama qabeenyaan hin madaalina namummaa isaa mucaan kun tarii cimaa ta'uu danda'a tarii barataa cimaa ta'uu danda'a tarii baratee bakka guddaa gahee ittiin jijjiiramuu danda'a tarii immoo hojjetee seenaa isaallee rabbi isaa jijjiiruu fi danda'a bor bakka inni jiraatu hin beektan har'a isa argitan malee bor isa arguu dandeessan bakka inni jiru guddateetiniin bakka dur isa namni isa beeku namni amma viidiyoo isaa waraabee sun beekuu danda'a warri garuu viidiyoo sana qabaabaltanii akka kolfaatti akka qoosatti fayyadamtan hin fayyadu
boru guddatee argitanii moo maal akka jettan laalla. Kanaaf haga sana mucaa san saappoortii gootanii natti tola. Akka qosatitti fayyadamuu caala. Inna galatooma waan dhaggeeffatanii viidiyoo biraatti nan walitti deebinutti turtii gaarii warroon immoo chaanala eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawaa taatan laayikii sheerii sabskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa siniin jedha. Viidiyoo baay'ee garaan raasedha. Viidiyoo baay'ee keessa kootitti natti dhagameedha. Hundumti keenya yoo har'a jirra har'a qabna boru waan taanu beenu. Kanaafuu kanuma siniin jedha. Galatooma.